Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa Jimaataa galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuun sagantaa afaan Oromoo ammaantan jalqabne. Babaruu olan sooraalaa keessan keessummeessaa isaaniin bokkaa dhabdanii rakkachuu jirtan bona daadoo jenna ardhaa roobii bitootesii 22 barii 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyooniif televezyiinii naayil saatiin isaanii dabruu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisuu Antuu Jubee Horaati attamooltan mataan oduu balaan har'a biilsa paarlaamaa Biriteen keessatti dhaqqabe gocha shororkeessummaatii jedhu aangawoonni biyyattii. Akka jecha koreeffannoo deemtuu addunyaa ICRC'tti G3-4 keessatti rakkoo jirtuuf haala barbaaduu baannaan biyya Afrikaa 3 fi Yemen keessatti nama miliyoon hedduutti beelaan miidhamuu danda'a hin dhumachuullee danda'a. Biriitanii fi Yuunaayitid Isteet kompiitara laaptooppii kaameraa fi mi'a elektirooniksii shaanxaa keessa naqaniitiin xuyyuur keessatti fa'aniitiin biyyi Tarkiitii fi biyyoota jidduu galaa Afrikaa dabaleetiin Afrikaa gamkaabaa dabaleetiin achii dhufan ofitti seenuu dhowwuu falii galan. Paartii biyyi bulchituuf paartileen mormituu muddee dabree asittiyyuu waan hedduu irratti dubbachuu fi yaada qaqqajeelfachaa turanii madireekilleen yaadi kun qajeeluuf baannaan murtii irra ga'uuf deemuu jirtu waan arsanii qopheessan keessaa tokko duuta saanaa tujube. biilsi paarlaamaa London erga aangawoonni balaa dhaqqabe gocha shororkeessummaati jedhanii booda danqamee oole namni haleellaa sana raawwate nama umrii giddugaleessaa yoo ta'u utuu poolisiin ittiin dhukaasin dura aangawaa poolisii tokko halbee baatee tureen waraane aangawoonni poolisii gameessi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa sana nama tokko qofaatu raawwate jalqabarratti konkolaataasaa riqicha Westminister jedhamu kan biilsa paarlaamaa cina jirurraa oofaa ture konkolaataan sunis bakka namni adeemaa turetti maquudhaan kanneen miilaan deemaa turan hedduu rukute dubbiimaan tajaajila ambulaansii London akka jedhanitti riqicha sana irratti yoo xiqqaate namoonni 8 madaa'anii jiran gabaasi haaraa ba'e akka jedhutti immoo nama riqicha sana irratti rukutame keessaa tokko lubbuun darbee jira. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets Need Gorsaach guyyaa tokko itti dabalaaf sanatii biraa har'a gaaffii isaan eeggata. Gorsaach koree murtii seeraaf kaleessa innaa ibsan aangawaan bulchiinsa Tiraamp inni kamiyyuu waggoota dhufuu keessa dhimma hedduu cimaa ta'e mana murtiitti dhiyaatu irratti dhiibbaa narraan kaa'u jedhan. Dhiibbaadhaan dhimma tokko laaffisuu yookaan cimsuu isa jedhutti namanu jedhaniiru Gorsaach. Paartii isa kamiinuu irratti murteessuuf rakkoon qabuu jedhu. Gorsaach kan akka dubbatan guyyaa lammataa gaaffii cimaan seera tumtoota keessumaa deemokiraatota biraa waa'ee waadaa Tiraamp kan yeroo duula filannoo kan akka musliimonni Yuunaayitid Isteets akka hin seenne dhorkuuf mirga ulfa ofirraa baasuu hambisuu ilaalchisee dhiyaateefiin ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adeemsa irratti dubbannaa geggeessamu irratti gaaffii isaan dhiyeessan deebii ga'aan argatu taanaan marii sanarratti hirmaachuu akka dhiisan dura taa'an paartii Madirak Profeesar Bayyana Pheexroos beeksisaniiru. Madirak irratti dubbataa ijoo ta'ee akka dhiyaatu yookaan paartii biyya bulchu waliin gamaaf gamanatti walitti dhiyaate irratti dubbannaa akka geggeessu gaafataa ture. Waltajjii paartileen 22 irratti hirmaatan irratti dubbannaa ta'uu hin danda'u jedhu Profeesar Bayyanan. Gabaasaa Iskindar Fireew soraa dhiyeesse. Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormituu muddee dabree asittiyyuu galmee waltajjiitiif marii fi falmii jedhaniitiin waan hedduu irratti dubbachaa bahan marii torbaan dabre irraalleetti akka dansaa waan hedduu irratti yaada waliin galle waan irratti waliin galin keessa tokko yoo yaada irratti walii galan marii ta'anii marii tana eenyutu mari'achiisa fa'a akka fedhii paartilee 20tti kan marii paartilee mormituutiif mootummaa kan mari'achiisuu malee qaama walabaa kan gama lamaan iyyuu hin jiru kan irratti walii galanitti mari'achiisuu qaba. Yaadi gammoo marii tan keessa akka paartileen cuftii carraan yookaan ammoo marroon mari'achiisan feete kan ammoo tolchuuf carraa baasuu malan. Profeesar Bayyana Pheexroos itti gaafatamaa paartii Madirakiiti. Paartiin Madirakii paartilee 4 jala qabdi. Madirakii waan hedduu gaafatte waan jarii gaafate keessa guutamuuf baannaan. በእነዚህ ባቀረብናቸው አማራጮች ሁሉ ላይ ያደግ የሚፈቅ ነገር ከሌለው እኛ akkana jedha Profeesar Bayyaneen yaadi dhiyeessin kan irratti yaadi ga'ee jechuu baannaan walga'ii marroo ittaantuyyuu akka herregi kennaatti waan faayidaa waan yaanuufuyyuu hin qabne yookaan ammoo wanti nu yaanuufuu jiraachuu hin malle
paartiin tiyya tan irratti yaada dhumaa hin kennine akka yaada kiyyaatti ammoo marii taantu dubbuma akkanuma dubbii nyaachuu taatii jedhe. Paartiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu biyyi keessa jiran galmee fi marii falmii jedhaniitiin irratti mata duree irratti mari'achuu danda'an irratti waliigaluu fi marroo hedduu dubbachaa bahanii mariin tunin yookaan ammoo falmiin tunin jaheessoo. Gaanfi Afrikaa ennaa hongee hamaan dhahamee jiru kanatti yoo xiqqaate biyya ofiin of bulchuu labsatte Somaalilaandi keessaa namoonni 25 beelaan dhumaniiru. Haalli hongee mudates sadarkaa hamaarra ga'ee jira. Beeladaaleen dhibbarraa harki 80 dhumaniiru. Amma lubbuu namaa oolchuuf tattaafataa jirra. Isaanuu du'aa jiran kanneen du'aan irra jireessi ijoollee beelaan dhahamanii jedhu bulchaan Somaalilaand kaaba gama dhiyaa naannoo Sanaag Ahmad Abdii Salaay. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti Somaalilaandiif Somaaliyaa keessa ijoollee 50,000 ol ta'antu hongee yeroo ammaa naannoo sana rukuteen ka du'aa jiran ta'uu ibsanii du'a eeggataa ka jiran ta'uu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hasan Alii Kaahireef ministeerri qindeessa yeroo balaa hatattamaa ka kaabinee isaanii wixata darbe akka jedhanitti hongee lammiiwwan miliyoona 6 ta'an kanneen gargaarsa nyaataa eeggatan miidhetu biyyattii mudatee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa Yemaniif biyyoota Afrikaa 3 keessaa beelli namoota miliyoonaan lakkaa'aman fixuuf baatii 3 hanga 4 ta'u qofaatu hafe jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa akka jedhutti sababaa beelaan Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa, Kaaba Bahaaf Yemen keessatti fixiinsa guddaa dhaqqabuuf jiru ittisuuf hatattamaan socho'uun barbaachisaadha. Jaarmiyaa kanaaf daayirektara ka ta'an Doominik Stiilhart akka jedhanitti dhaabbattoonni gargaarsaa fi arjoomtonni addunyaa uummata miliyoona hedduu beelaan dhumuuf jiru gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf sochii godhan ariifachiisuu qabu jedhu. This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something. Kun waan baratamaa miti. Uummanni miliyoona 20 beelaan saaxilamuun waan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo ammaatti tarkaanfii fudhachuu dandeenyaan keessumaa Yemaniif Soomaaliyaa keessaa beela dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhan. Stiilhart akka jedhanitti rakkoo Sudaan Kibbaa fi Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa to'annaa jala oolchuun rakkisaadha. Sababiinsaas rakkoon uumame kan harki namaa fide jechuunis walitti bu'insarraa madde waan ta'eef jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroon darbaa waan jiruuf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Gargaarsi dhala namaa hedduminaan argamuu qabaa jedhan. I would say we have probably a window of 3 months. Gargaarsa hedduminaan akka raabsamu gochuuf yeroo baatii 3 ni qabna natti fakkaata. Kun yoo ta'e waan hamaa dhaqqabuuf jiru hambisa. Hawaasni gargaarsa arjoomu haala jabaa ta'een sossoo'uun akkaan barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Koreen sadarkaa addunyaa fannoo diimaa gargaarsa doolaara miliyoona 400 iyyataa jira. Kunis biyyooti beelaan miidhaman keessatti uummata rakkate biliyoona 5 gargaarsa hatattamaa akka argatu gochuuf ta'uun ibsameera. Uggurri sadarkaa addunyaa kaa'amus Kooriyaan kaabaa Afrikaa keessaa ka meeshaa waraanaa irraa bitachuu fedhu argattee jirti jechuudhaan hoogganaan gurmuu hayyoota ka tokkummaa mootummootaa dhimma kana qoratu beeksisee jira. Akka gabaasa baatii darbe ba'etti Kooriyaan kaabaa akka irratti hin dammaqamneef mala hedduu fayyadamuudhaan yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa 7 waliin loltoota leenjisuu, hojii ijaarsaaf meeshaa waraanaa hedduuf konkolaataa itti gurguruuf waliigalte. Waliigalteen kun uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaan mootummootaa Kooriyaa kaabaarraa meeshaa waraanaa akka hin binne yookaan gorsitootas haa ta'u leenjistoota biyyattii akka hin simanne kaa'ee cabsa. Hug Griffith qindeessaan gurmuu qorannaa uggura tokkummaa mootummootaa ka dhimma Kooriyaa kaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uggurri sun biyyooti Afrikaa hanga tokko keessatti irra darbamee jira jedhan. Qorannaan gabaasa kanaa keessaa tokko Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa gurguddaa misaayila lafoof kan qilleensaa kacaasaa qajeelfama saatalaayitii fayyadamu Sudaaniif dhiyeessite. Waliigaltee isaanii keessaa 2 doolaara miliyoona 6.4 bara 2013 keessa raga'ame. Biyyoonni akka Eertiraas meeshaa waraanaa ofii isaaniif bitachuu akka hin dandeenye ugguratu irra jira. Biyyoonni kabiroon immoo qajeelfama waa'ee kanaa jiru hin beekan.
abbaan murtii mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC ittaanaa pirezidaantii koongoo duraanii Jean Pierre Bemba innaa yakka ilaalchaa yakka waraanaa irratti dhiyaate namoota dhugaa ba'aniif matta'aa kennuu isaaniif hidhaa waggaa tokko itti dabalaan adabee jira. Mannaasaa booddanaa irratti Bembaaf miseensonni garee seeraa kan isaanii matta'aa kennan yookaan kanneen ragaa ba'an namoota 14 yakka ilaalcha sana jal'isuuf dhiibbaa irra kaa'anii jedhan. Abukaatoon Bambaa Aleem Kilooloo shira kana keessa harka qabaachuu isaaniif waggaa 2.5 hojii akka dhaaban akkasumas adaba doolaara 32,000 itti murame oduu namaaf qabnu kanuma. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf Biriiteen xiyyoora biyyoota Tarkii biyya jiddugala bahaatii fi Afrikaa kaabaatii kompiitar laaptoop taabileet kaameraa fi mi'a elektirooniksii shaanxaa keessa naqaniitiin barcuma xiyyuuratti dhiyaatu kan Ameerika taa'utti dhiyeessanii fa'aan ofitti seenuu dhowwuuf walii galan. Ziltaa Kaahoekitti oduu tana sumaa Waashingtan DC erge jaalanne. Imaltoonni hedduun kibxata kaleessaa kaasee xayyaaraan yeroo balali'an meeshaa elektirooniksii baratame of harkaan qaban. Imaltoonni laaptooppii fi aayipaadii sababa adda addaaf hojiitti hidhata waan qabuuf baatanii deemu. Kaan immoo jireenya isaanii guyyaa guyyaaf itti gargaaramuu malu. Amma harkaa gaafa dhaban maal gochuu danda'u jedhan. Garuu gareeleen shororkeessotaa meeshaa elektirooniksii kana dhoohinsa ittiin gaggeessuuf gargaaramu. Dhiyeenya kana Somaaliyaa keessatti xayyaara irratti itti gargaaraman. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa akka labsetti gareen shororkeessotaa xayyaarota imaltootaa irratti qiyyaafachuun haleellaa lammiiwwan Ameerikaa irra ga'uu malu ittisuuf uggura kaa'ee jira. Elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target. Odeeffannoo basaasaa jiran akka hubachiisanitti gareeleen shororkeessotaa xayyaara imaltootaa irratti fuulleffachuu fi dhukaatota ittiin gargaaraman bifa adda addaan dhoksaan seensisuun haala jabaateen itti fufee jira ka jedhan dubbi himaa White House Sean Spencer turan. Mootummaan Biriteen uggura walfakkaataa kibxata kaleessaa labsee jira. Imaltoonni eegumsa jabaa kan dirree xayyaaraa keessa darbuu eegalanii jiru. Namoonni hangi tokko tarkaanfiin kun barbaachisaa miti jedhu. Sakattaan guutummaatti gaggeeffamu gahaadhaan kun barbaachisaa miti jedhu. Xinnoo hin baay'atee jedhan. Kun waan gargaaru natti hin fakkaatu sababiinsaa shororkeessonni waan biraa hedduu gochuu danda'u jetteetti. Garuu hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti meeshaa elektirooniksii xayyaara keessa akka hin seenne dhorkuun tarkaanfii hubannoodhaan fudhatamee jedhu. Wanni argaa jirru meeshaa kana xayyaara akka hin seenne ittisuun meeshaa elektirooniksii isa guddaa biraa hafe akka ittiin hin dhoosne ittisuudha ka jedhan immoo Daani'eel Garsteen hayyuu waa'ee nageenyaati. Biyyoonni hedduun uggura kana hojiirra yoo oolchan shororkeessonni xayyaara meeshaa elektirooniksii hin dhorkineetti deebi'uu jedhani. Kun taanaan kun waan haaraa mala haaraa ta'uuf jira yookaan immoo rakkoon kun dhabamaa akka adeemu godha. Sakattaan godhamu nageenya imaltootaa kami'a isaanii akkasumas erga xayyaara keessaa ba'aan boodas eeguuf gargaaraa jedhan. Uggura kaa'ame kun namoota imalaniif karaatti dheeressee nuffisiisaa ta'a. Kun warra yeroo isaanii laaptooppii fi meeshaalee elektirooniksii gargaaramuun dabarsaniif ta'uusaati. Tammaantan caqasuu jirtan turtan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee eegii jalqabne gara daqiiqaa 15tti yaa'uu jirra. Isanii biyyi jirtanillee galgala 2 daqiiqaa